Jalalle, jalalle, hangam narraa fagaatullee, onnee koo keessa jirtaadhalle. Jalalle, hangam narraa fagaatullee, hangam garaa jabaatullee, onnee koo keessa jirtaadhalle. Way, way, way. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuu nagaa keessanii ani nagaa koote obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii wini bu'aa olee tana nama mamboohe fayyaadha miti isin baga jiraattanii. Hordoftoota chaanaalii kootii kan taatan asumaan dursaa waa'ee mucaa kanarraa haasa'uu kootiin dura roonni maatinaaf hin taane sabskiraayib gochuu hin dagatinaayi. Akkasuma roonni maatinaa taatan jirtan immoo laayikii irra sheerii irra gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Wayne akkan kolfe akka ajaa'ibaan kolfe. Ani kanan hin dhibe mucaa kan dura onnee koo garaa koo maalii koo jedha. Amma kun jaalala. Amma immoo kun jalalle maal dhiirra akkanatti bo'u maal man jedhe dhiirra akkanatti bo'u siriisa an akkatti bo'eetoo miidiyaan irratti yisiisu wayne lakki waan akkanaa kun bareedaa miti ijoolleen keenya dhiiraayi baay'ee bareedaa miti jechaadha warroonni waan akkanaatiif boossan. Jaalallee han keessan eenyutu sinirraa fudhate nama sirraa fudhate mucaa kanarraa amma abbatee irraa fudhate. Keessattuu shamarroonni keenya nam tokko gaafa jaalattanii waarrattanii irraa deemtu. Kinoo akkasitti boochiftu ka dhiiga boochistu kunoo akkatti mucaa nama irra akkatan ijoolleen keenya keessattuu Suudi Arabiyaa fa'aa jiraatan. Baadiyyaa deemanii bakka baadiyyaatti oolota fa'aa eeguu hojii bakka hojii kamiyyuu haa ta'u hojii jechaan tuffatamu hojii kamiyyuu haa ta'u hojjechuudhaaf biyyaa ba'aa waan ta'eef hojjetu. Bakka itti jaalallee arguun qabu waan ta'eef jaalallee dheetoo bu'aa kun mucaan nurratti jechaadha. Biraazer maaltu si caannaqe gal Itoophiyaatti? Wayin immoo Dubaayii keessatti fuudhuu barbaanna fuudhi si fuusifna birrii walitti fuufnaannee warraanne si fuusifna. Wayne uummata kana waanuma jennu wallaalle bar uummatuma tiiktookii kana waanuma jennu wallaalle bar waanuma isaan haasaan waanuma isaan jedhan waanuma isaan haasaan dhugaa rabbii waanuma hedduu kanarraa kan barumsa qabu hin jira kan immoo akkanuma waanuma argee haasaanis hin jira. Maal taatan ijoollee miidiyaa kana irraa boruu hin gallabe keessatti nafnu miidiyaa kana gubbaarraa boruurraa xophennee galla. Arra garuu maaliif waanuma argita waanuma baqa bareedus waa fokkisaas miidiyaa irratti fiddanii haasoftu. Innaa waan akkasii kana yeroo akkasittiin haasoftan boru dhalli keessan arguu dandeessi. Tarii dhalaa godhattanii memmaan rab gochaa viidiyoo waraabdan kanaa viidiyoon kun sheerii ta'ee feesbuuk irra yuutuub irra kallattii hundumaan maxxanfamaa oola. Kan ammoo dhalli keessan gaafa guddatte maal gooti seetan waan sinarra hojjettan kana ilaalti sagalee keessan hin beekti. Innaa gaafa akkasitti waan akkasii kana argitu maaleedha abbaan koo maaleedha haati koo akkanaatti jetti beektu sinitti saalfatti bara. Waan badaa akkanaa kana hin dalaginaa. Amma kun jaalala maaliif beeka kufaadha bara. Jaalalumaan beeku kun akkanaa yaada miidiyaatti dhufee hedha malee. Aboon nurraa deemu nutti hin boo'in maalma nutti boochisa kana maalma ijoo jiruu keenya dalagannaan biyyaa baane nutti hin boo'ina miidiyaa irratti dhuftanii too asiin boos achiin boos faaxeen hin boos maammadoon hin boo jaarsi hin boo jaarti oduma sinesi jaalaleetu jaarsi biyya jiru durbaa akkamii qaxalee fuudhaa jira qabeenyaa godhatee jecha birrii isaa akkasittiin qaba. Dubara qaxalee bareedduu tana fuudha jechaadha. Isin asuma jaalalee
maaluma argaa jirraa? Maaluma dhagaa jirraa? Si gaafadhee hoo gurbaannaan lammatii waan akkanaatti deebite viidiyoo akkanaa waraabi. Gaaf sanan dullaa qabadhee sitti dhufa. Jaalallee kee yoo ta'e si lamaantu wal jaalate wanti nu gashu hin jiru. Nutti fiddee nutti irratti hin booyin. Maaliif inni kun mucaan akkanaa? Maalama kun jaalalaa? Jaalala maaliiti kun? Issobaa. Kanaafuu waan akkanaa lammata fiddee miidiyaa kanatti dhufte taanaan anaa fi hordoftoota keessatti darba. Lammataafuu waan akkanaa nuti fidisiin jennee jirra biraazerii keenya hordoftoota keenya baga gammadan ka maal jennare yaada. Dhiira akkatti namaa boosa argachuun gaariidha. Mee namaan jedhu kan. Wayyo bara dubarri boossee inqirfattee dadhabdee amma immoo dabareessa warra dhiiraa ga'ee dhiironni hirqiffachaa jira. Baga si bichaan ta'e yaa faaxee teenya. Baga si bichaan ta'e bagaati bichaan hin booyin bagaati bichaa boossee fixatin. Kunoo dhiiratti jalqabee jira. Waan bada dalagu sirrii miti. Dhugaa dubbachuudhaaf qoosatti illee otuman qabu iyyuu waan akkanaa kana waan badaa kana dalaguun sirrii miti. Maaliif seetan? Boru dhaloonni maalirraa barataa jechuun gaariidha. Amantii ofiis kabajuudha. Safuullee beekuudha. Amma kun dhiira jedhama waan ta'eef gisee akkatti miidiyaa irratti jaalallee kana maatii isaa gisee argan itti qaanfatochaadha. Borummoon ishiin dhuftee toonan biraa addisuun kan jaallattu immoo maaliifis viidiyoo kana argitee warrattee maaliif akkas ta'a turte itti tuffatti. Si tuffatti biraazeer. Kanaafiyyuu dhiira jechaan dhiira baqqaashoo eenyuusaa kan of kabaju. Yoo dubbatullee yoo maal jedhurree baqa beektu miti akkaataa kan qabochaadha. Kuni jaalalli isaa keessa iyyuu hin jiru yaadumadha malee. Yaaduma kaa fooloo tanaa fi eenyu tana funaansaaf jedha. Garuu borutti immoo akka miidhaa sii ta'uu beektaa biraazerii keenya sirrii miti jechaadha. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa sirreeffadhaayi. Warroonni dhiira amalan balleessin gurbaati. Sitti meen jira. Dhiira amalan balleessin maqaalleen balleessin dhiira keenya nu jala. Dhiira harabaa nu jedhu nu jala. Nu dhiira harabaa baay'ee qabna bar qaxalee kan haasaan qaasassaan irraa bareedu yeroo dubbatan illee dubbisaan irraa bareedu. Sis immoo si jaalanna si kabanya. Si jibbinee miti baraan akkana siin jennu. Asutti dhuftee nutti hin booyi siin jenne malee hin booyin lammata nutti. Maalum himmaa nutti boosta kana gittee? Cinqii meeqa dandeenya barree qodaa harabaa dhiquu dandeenya moo cinqii kee dandeenya waggaa akkatti mimmaan kee arginu kan akkuma mimmaan nu keessan dhaabatan amma mimmaan an buusuu ga'e giddumaan of obsee ta'u of qabee dhokse malee waan akkasii kana dhiisi ishee hin booyin biraazeer boleessa keenya maalutti hin booyin ofuudha barbaadde gali si fuusifna. Suudi Arabiyaattis fuudhuu barbaadde si fuusifna. Lakki immoo Itoophiyaa tangalee fuudha yoo jette immoo si fuusifna. Itoophiyaa keessas immoo dubarri jirti babbareedduu ishiitu ishee amma si gattee deemte kana otoo hin taane anan biraayyuu si fuusifna jechaadha. Nu ijoolleen Oromoon baay'eedha shamarran Oromoo kutaa 11 keessa marattee fuuta jechaadha bakka barbaadde. Kanaafuu dhuftee too maqaa dhiiraan balleessin aboo nurraa deemu. Dhageessetta hin dhageessadhee yaada. Isuma kana isin jechuu barbaade hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Yaada baay'ee irratti dubbachuun barbaanne ka gurbaa kanarra inni sagaa isuma kana yoo dhaga'e gurratti cala'u jedhee yoo seen isuma kanadha. Dubbiin kanumaan dhumatee jira. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Akkasuma warroonni chaanaalii kootti faaraa taatan adara maatiin haa ta'uu hin dagatinaa. Warroonni immoo dura maatiin naaf hin taane immoo sabiskiraayib gochuudhaan akkasuma na jajjabeessuu keessanillee hin dagatinaa. Hedduu takka naaf galatooma dhugaa galatooma hedduu takka. Baay'een keessa viidiyoo ko yeroo dhaggeeffattan subscribe gootanii bira dabartu like irree gochaa jirtu comment irree kaa'aa jirtu. Thank you so much. Hunda keessaniyyuu baay'ee sin jaaladha. Oromoo kiyya siniin jedha. Akka sin na jaallattanis bareen jira. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Ciao.